Kun sagantaa raadiyoo Finfinnee torbanitti guyyaa tokko gaafa qixxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti isiniif darbudha. Harka fuune dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya torbee keessatti kutaa tokkoffaa gaaffiif deebii dhimma seenaa Kuni Aliyyi Cirrii irratti keessummoota keenya lameen Obbo Hangasu Waaqoo fi Obbo Dirre Abdulatif waliin taasifne isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammaffaaf qaxumuraa qaama qophiilee keenya guyyaa har'aati. Dursa oduu gurguddoo torbee isin dhageessuun qophiilee keenya har'aa hasaaqnu. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana. Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa gidduutti fufee jiruun dhiyeenya kana namootni 20tti lakkaa'aman ajjeefamuu Afrikaan News gabaase. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa daangaa naannolee lamaanii gidduutti adeemsifamaa jiru keessaa harka qabu kan ittiin jedhe namoota 103 to'annoo jala oolchee jira jechuun isaa bubbulee jiraatus hidhattootni poolisii addaa naannoo Somaalee jedhaman uummata irratti dhukaasa banuu itti fufanii jiru akka Associated Press gabaasetti. Associated Press ragaalee isaa wabeeffachuun akka addeessetti kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti duula liyyuu poolisiin naannoo Somaalee dhiyeenya kana adeemsisaa jiraniin uummatni Oromoo qe'ee isaa irraa buqqa'ee bakka biraatti godaanaa jiru hedduudha. Gama biraan namoota 103 walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru keessaa harka qabu jechuun mootummaan Itoophiyaa hidhe keessaa namootni 98 Oromiyaa irraa yoo ta'an kanneen hafan 5 immoo naannoo Somaalee irraati akka ta'edha Afrikaan News kan gabaase. Miidiyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'e OBN kan jedhamu irratti uummatni rakkoo isaa yoo ibsatu dhukaasa kan irratti banuu fi qe'ee isaa irraa kaa'isa buqqisaa jiru hidhattoota liyyuu poolisii naannoo Somaalee jedhaman ta'uu haa ibsan malee mootummaan Itoophiyaa garuu rakkoo uumame kana kan qabsiisaa jiru kiraa sabsaabdota jechuun isaa ni yaadatama. Oduu keenya birootiin rogeessii fi dubbii himaan paartii Samaayyaawii Obbo Yoonaataan Dhibbisaa gocha shororkeessummaan himatamee hidhaan waggaa 6 erga itti murteeffamee booda adabni isaa hir'achuu mul'isa odeeffannoon arganne. Afrikaan News akka gabaasetti Obbo Yoonaataan fuula Feesbuukii isaa irratti bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa waan qeeqeef mana hidhaatti darbatame. Sana booda manni murtii olaanaa biyyattii hidhaa waggaa 6 erga itti murteessee booda falmii abukaatoon isaa Obbo Shibbiruu Bal'axee Birruu jedhaman taasisaniin manni murtii waliigala federaalaa gara hidhaa waggaa 3tti gadi cabsee jira. Himatni Obbo Yoonaataan irratti baname dhaaba adda bilisummaa Oromoo waliin hojjetta kan jedhu ta'us akka taajabdootni jedhanitti garuu Obbo Yoonaataan kan isa yakkisiise Oromummaa isaa fi qeeqa inni gama fuula Feesbuukii isaatiin mootummaa irratti dhageessise akka ta'edha. Bidiruun Liibiyaa irraa baqattoota qabattee galaana Meeditiraaniyaa qaxxaamuruuf imalaa turte hidhamuun yoo xiqqaate lubbuun baqattoota 31 darbee jira. Akka odeeffannoon fuula marsariitii BBC irraa arganne ibsutti balaan kun kan mudate gaafa sanbata xiqqaa darbee jechuunis sadaasa 25/2017 yoo ta'u bidiruu liqimfamte kana keessaa lubbuun namoota 60 baraaramuu danda'ee jira. Daa'immanis warreen lubbuun isaanii darbe keessatti akka argaman beekuun danda'ameera. Haleellaan biyya Egypt kutaa kaaba Siinaay keessatti jimaata darbee raawwatame lubbuu namoota 300tti lakkaa'amu galaafate. Akka gabaasaa NPR'tti haleellaan kun kan raawwate masgiida Suufii jedhamu irratti yoo ta'u kanneen lubbuun isaanii darbe keessaa daa'imman kurnootaan lakkaa'amu. Aangawaan biyyattii tokko yaada isaanii akka kennanitti haleellaan kun namoota 25 haga 30 ta'aniin raawwatame. Jalqaba boombiitu masgiida irratti dhoofame. Yeroo uummatni masgiida sana keessatti waaqeffachaa turan dheessuuf fiiguu eegalanitti dhukaasni namoota fiigaa turan irratti banamuun ajjeechaan kan eegale ta'uu aangawaan biyyattii ibsa Aljaziiraa irratti kennaniin beeksisanii jiru. Haa ta'u malee haga yoonaatti haleellaa raawwatame kanaaf qaamni itti gaafatama fudhatee hin jiru. Pireezidaantiin Sudaan Umar al-Bashir Ameerikaan biyya isaanii Sudaan bittinneessuuf hojjechaa jirti jechuun himatan. Pireezidaant Umar al-Bashir dhiyeenya kana biyya Ruusiyaa daawwachuuf yeroo deemanittidha. Gaaffiif deebii miidiyaa mootummaa biyyattii Ruusian Information Agency Novus jedhamu waliin taasisan irratti kana kan dubbatan. Akka Sudaan Tribune gabaasetti Pireezidaant Umar walga'ii Pireezidaantii Ruusiyaa Puutiin waliin taasisan irratti karoorri Ameerikaa Sudaan bittinneessitee biyya shanitti gargar qooduu ta'uu erga ibsanii booda biyya isaanii balaa kana irraa tiksuuf gargaarsi mootummaa Ruusiyaa kan isaan barbaachisu ta'uu dubbatan Umar al-Bashir.
Ameerikaan qoqqobbii waggoota hedduu Sudaan irra keessee haqxee haala nageenya biyyoota baha Afrikaa irratti dhiyeenya kana marii Sudaan waliin taasisuun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee Pireezidaanti Umar daawwannaa isaanii Ruusiyaa yeroo jalqabaaf taasisan kana irratti yaada akkanaa dubbachuun isaanii lammiilee Sudaan hedduu ajaa'ibsiisee jira jedha Sudaan Tiriibuun. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu gurguddoon torbee har'aaf qindeeffanne hagas ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. dhaggeeffattoota keenya Dirre Abdulatif yeroo adda addaa seenaa kana qoratee presenteeshinii dhiyeessaa ture. Mee Dirre atillee waan hir'atee itti dabalamuu qaba yookiin immoo namni dhagahuu qaba an jettu waan tokko inni hin gaafanneen jira. Koloneel Aliyyi koloneelummaa kana eessaa argatanii akkamiin koloneel ta'anii maafan irra darben beeku waan nan dagadhe. Lammaffaa ijoollee horanii nageenya tasgabbii jiraatanii ijoollee godhataniiru. Waan kana kanatti dabaliiti waan hafe jettillee atillee itti hidhe. Hayyee Bodaraaraa isiniifis qopheessitooti reediyoo Finfinneedhaa carraa kana anaaf Obbo Hangasu Waaqo keessanis galatoomaa jechuu barbaada. Akkanuma namooti garaagaraa ka seenaa dhokate kana barbaaddanii uummata keenyaaf ibsitan ka waan akkanaa hojii akkanaa kanarratti dalaydan hundinuu duraan dursee galatoomfachuu barbaada. Akkasumas hamilee kennuufii barbaada. Maaliifii wanni kun waan uummata keenya waan akkanaa kana godhuun kun waan uummata keenya waliif fidu. Ani gama kiyyaan nama dargaggeessati yeroo ammaa kanatti nama dhoombirirraa yookaan qooda fudhatee gannaan guddaatitti garuu namoota seenaa kana keessa dabran namoota hojii fakkeenyaaf dhoombir sooraa ka ammaan kan Obbo Hangaasuun ibsan kana namoota kana jala guddate seenaan kun waan hedduu na hamilu tokko waan akka malee jaaladhu. Ganni kee ganna meeqame namni akkasii baruuf? An ganna 24-25 ta'ama. Ayyee ulfaadha okay. An hedduu jaaladha. Seenaan kun dhugumatti seenaa guddaadha. Waan qabsoo uummata Oromoo hamilee bilisummaadha ka ammaan kana biyya keessa akkanatti bobahaa jirtu kanaa fi bu'uura ta'e jedhee ilaalaan gama kiyyaanii. Ammoo seenaan kun akkas bu'uura haa ta'u malee haga ammaatu oral history'dha. Akkuma Obbo Hangaasuun himan kanatti waan argitee akka haasawaatu jiru malee barreeffamaan argitee waan akka history'titti akka arkaayivii akka buukiitti wanni dhiyaate diqqaadha. Ammoo fuulduraaf nutis fi hamilee kiyyaa fi warroota tokko karma dura qophii garaagaraa waliin godhaa turres hamileen keenya kuni akka uummata Oromootiif ifa bahee fakkeenyaaf waggaa 4 dura qophii tokko qophii waggaa 50 ayyaana sirna fakkeenyaaf dhoombiriin sun waggaa 1963 waan eegaleef waggaa 50 jennee qophii dhiheessine jira. Warrooti gannaan dargaggeessa akka kiyyaa maanguddoo Obbo Hangaasuudha fi namoota tokko Obbo Koloneel Aliyyi Cirriis viidiyoodhaan nama asee kanarraa itti ergine isaanis haasawa isaan godhanii jira yeroo sanitti qophii nuti qopheessine san keessatti ani hirmaannaa yoo ta'e wannan godhe seenaa kana barachuudha. Seenaa kana hedduu na hamila fakkeenyaaf yeroo sani kan Koloneel Aliyyi Cirrii eenyu taachuu kan baradhe qabsoon uummata Oromoo Baalee ka 1963 keessa ture kun maal akka ta'e haadhaaf abbaan kiyya akaakuun kiyya keessa dhalatanii namoota jala guddadhe hundi keessatti dhalatanii malee an maal akka ta'e hin beeku ture yeroo saniin duratti wanni akka carraa ta'e an baradhe san ture. Gama gaafii kan keessatti yoo deebi'e Koloneel Aliyyi Cirrii hagan baradhetti ijoollee 25 qaba jedhamee wanni irraa kennini jira. Ijoollee 24 qaba. 25 haadha warraa 4 irraa qaba. Ijoollee 25 haadha warraa 4 irraa qaba. Ijoolleen 20 dhiira, ijoolleen 5 dubartiidha. Hedduudhaan naannawa bidiree qophiidhaan yeroo dheeraa naannoo magaalaa bidiree qubachuu turanii bakki itti amrii ta'anis achi ijoolleen isaanii kun bidiree naannawa aanaa madda walaabuu kana keessa bakka hedduudha qubatanii
gama maatiitiin Haaji Aliyyi Cirrii nama akkasiitii fakkeenyaaf uummati Oromoo ka seenaa kana qorachuu barbaadanis ka eenyu obbo Haaji Aliyyi jechuu jedhanii waan kana dinqisiifatanis maatii isaanii ka bidira jiru haadha abbaan isaanii warri isaanii manni isaanii wanni irraa du'e hundinuu magaalaa Bidiree keessa bakkiitiin irraa du'e san achi dhaqanii qorachuu ni danda'an jechuudha gama isaatiin haganuma. No, itti fufi waan kana waan kabraa kan kolonelummaa kana akkamittiin kolonel ta'anii waan inni kana dura dhaga'e jeneraal Waaqoon Haile Sillaaseen maaliif jeneraal hin jettu jennaani ana fiin hin jenne uummata kootu jeneraal naan jedhee jedhan. Kunillee akkasuma moo muudama karaa biraa jira. Hagan beekutti gaafii kana obbo Hangaasuu Dhaalleef ni dhiyeessina anillee yaada tokko irratti jedhee isaaniif dabarsa. Hagan hubadhetti fakkeenyaaf akkuma obbo Hangaasuu reefu kana ibsan jeneraal Waaqoo biyya Somaaliyaa dhaqee gara madda walaabuu deebi'ee fakkeenyaaf namoota tokko muuduu ture fakkeenyaaf akka kolonel Adam Ciloo kolonel Aliyyi Cirriis dabalatee namoota garaa abbaa waraanaa godhee abbaa waraanaa uummatummaan filatee fakkeenyaaf namoota tokko ka dandeettii gurguddoo qaban ka duraanis fakkeenyaaf haa humnaa fi meeshaa dhabanii malee qoxxee karaa mootummaa kanaaf dhuftuuf jilbiinfachuu kadhaban ni jiran fakkeenyaaf kolonel Aliyyi Cirriis nama kanarraa nama tokko waan ta'eef yeroo meeshaan argametti isaanis namoota haga tokko waliin godhamanii magaalaa Oborsootitti lola guddaa tahame kareefu tana ibsame san keessa saasawa keessan kana keessatti ibsame kana keessatti nama hinjifannoo guddaa garsiiserraa tokko akkasuma gaafasirraa jalqabee kolonel Aliyyi muudame jedhee yaada wanni seenaa keessatti jirulleen kan haganiin qoradhetti lola magaalaa Oborsoo ka hinjifannoo guddaa isaan mul'isan sanirraa jalqabeeti ka yaamamuu eegalee gama obbo Hangaasuu dabarsagaa isaanitti seenaa aniyyuu isaanirraa barachaan jiraa gammaa isinuma wajjin. Obbo Daraaraa Galatoomii seenaan bal'aa wanti fedha dabarre malee anis kana himuu barbaade duraanii xiqqoo tuqellee amma kolonelummaan akkatti dhuftee waraanni wayita heddummaatu caasaa barbaada akka instructioneedhaan kanatti wannoo caasaa qabaachuu qaba naannoo jiran maratti wayita wannaa godhu namoota hoogganummaa fi jagnummaa fi amantummaa qaban wayita santigaa wanni madaalamuun barmoota doon ta'ini diploomaaf digirii doon ta'ini waan isaan godhan gocha isaan godhanitti irratti madaalamanii waa'ee waraana irratti gaawwachisanii wanni irratti hundaa'u waraana nama waraana kana hoogganuu danda'u isiis lolee lolchiisuu danda'u jedhanii namoota hedduu namooti wajjisan kolonelota ta'anii fakkeenyaaf kolonel Aliyyi Cirriiti kolonel Danjilooti kolonel Dubroo Waaqooti kolonel Mahamud Rubeeti kolonel Abdullahi Ibrahimi warri kun amma kolonel Hussein Buneeti Siraaj Saaqii hedduu namootiin asii miti amma jarjara kanatti yaadadhu namoota gar soddomii gahanii gariin wareegaman dafanii kolonel Abdullahi Maganii hedduun wareegaman lolarratti warreettiin kuni yoo waytii qabaanne gaa waytii biraatti fi magaalaatamii wareegame kolonel Abdullahi Usmaan faayidhan hedduu namni kanaafuu kolonelummaan tunini waa'ee waraana irratti madaalamteetti kennamte kolonel Aliyyis achi keessa warra dhiyaate san keessa jira namoota hedduu dhiyeessanii ummata fakkeenyaaf warri koree wayita santi waraana keessaa tawaa'ee kolonelummaa kanarratti dalagaa turte keessaa namni tokko amma siyaatil jira Haji Mahamad Haroo jedhaniin isa yaadadha nama biyyalaa jiru kana keessa nama gannaanillee narra guddaatii qabsoo warra qabsoo san nama 42 san keessa jiru jeneraal Waaqoo waliin Haji Mahamad Haroo amma siyaatil qubata Abdulatif irraa argatuu dandeettanii telefoona isaatis kanaafuu caalaa yoo keessa hubachuu barbaadanii in jira namni beekuun jira kanaafuu akka itti muudaman amantii isaanii yaada jijjiirachuu dhabuu isaanii fakkeenyaaf nama hedduu wajjisanti warri argitee waa hedduu nama argitee duuti hedduu qunnamtee rakkoon hedduu qunnamee harkan kennatiin ka wannoo ta'e ka amanama ka jagnaa kana wanni madaalamu wajjisan kolonel Aliyyi warra san keessa tokko ammoo seenaan kun dhugumata gammaatittu
nama takkaatu namni maqaa isaan dhagahin ka akkuma warra amma gootota beekamtee kana gadi hin jirre kam akkana ka garuu akka hidhatee maqootiin isaanii hagammaan dhaawamini ciisa ka dhibbaan lakkaawam. Kanaafuu seenaan kun fuulduratti itti jabaadhatii seenaa haga hin qabne dhugumatti nama lolli baale keessatti bu'e keessa lolli gugurdaan gara lolaa 7-8 jira kan namootiin bar lakkoofsanillee hedduun itti dhumanii wannoo ta'anii loloota kun hunduu namoota hooggantee jira kun hundi tokkollee gadi baane haga ammaatti fakkeenyaaf lolaan roojii ka duratti isiniin jedhe san ka waraanni mootummaan har'a qulqulleessina jettee kaate tokkolleen miilan deemuu dadhabee helikooftariin guuran arroojii keessaa guuranii nageelletti buusan nama lola san hoogganifaa jira ka haga ammaa garuu seenaarraa waraabee viidiyoorraa waraabeen qaba haga ammaatti ittiin dabren Ibrahim Qaalluu Burraa hidhanii namuma saahiba isaaniitillee nama dhalootanillee isaanii dhiyaatu hajalii ammallee nama aanaa Amadda Buusan keessa jiru namoota kanatti namootiin hedduun kanaafuu gaa korneelummaan akkasitti dhuftee korneelummaa yookiin Somaaleen kennite jedhan kijibaan namni tokko kan Somaaleen kenniteef tokko keessa hin jiru Somaaleenis odoo gaafatan akkanuma gaafatte malee eenyu kornee lafee eenyu kaanuu addaan hin beeytu Jeneraal Waaqof nama 4-5 yoo beeyte malee nama kaan hin beeytu uummata Oromootitti taaktiika fiitiif ibsirreessuuf jecha namoota godhatanii namoota damooza hin qabne kana keessatti gaa wanni qulqulluun kana hammaatus tolus laafus jabaatus Oromumaan ta'e. Ayyee. Muudamuma Oromummaan ta'e. Ayyee dirreetti hin deebi'a. Ayyaa galatooma. Ibsa bal'aanaa kennanii dirree akka itti ilaaltutti sochii kana babal'isuu irratti Oromoota naannoo biraa quunnamuu irratti bal'inaan irratti hirmaachisuu irratti hagam hojjetanii dadhabbinni isaa maal ture yeroo tokko jaarraa abbaa gadaallee isaan biraa dhaquuf dhaqee ture yookiin immoo dhaqee tureen ta'ee waan akkasii kanallee nan dhagaa sanarraa odoo haasofte gaarii. Fakkeenyaaf qabsoon sun fakkeenyaaf uummati sun gootummaa guddaa haa qabaatanii akkasuma qabsoof dursanii wareegamaa fi kaffaltii guddaa haa kennanii malee akkuma reefu ibsamee dadhabbinni tokko ka jiru hirmaannan uummata Oromoo bal'aa jiraachuu dhabuudha yookaan qaldhachuudha jiraachuu dhabuu osoo hin taane qaldhachuudha. Kana keessatti fakkeenyaaf akkuma duratti jedhamee gama mootummaa Haayile Sillaaseetiin yeroo sanitti propagandaan jiru propagandaan tokko fakkeenyaaf kunin argitee fincila qotee bulaati maalii garagaraati kana ka fakkeenyaaf wanni isaan uummata Oromoo bal'aa gurra keessaa qabu haa ta'u malee yeroo maayyiitti irratti fakkeenyaaf yeroo uummati Oromoo bal'aan akkuma dhagahetti hirmaannan jaarran abbaa gadaa faat gootelleen guddaadha haganin hubadhet haganin baradhetti yeroo mootummaa Somaaleetirraa ol deebi'an sanitti jaarraa abbaa gadaatii fi fakkeenyaaf gama Hararii fi gama Gindhiirii fi Baalee fi akkasuma babal'achaa dhufe jechuudha yeroo maayyiit irratti yeroo 70moota keessa fakkeenyaaf kanas Obbo Hangaasutti deebi'uu hin dandeenya 70moota keessa yeroo Somaaliyaa irraa ol deebi'an san yeroo waraanni namni 800 ol deebi'e san qabsoon biyya keessa babal'achaa dhufte kunis haganin hubadhetti fakkeenyaaf wanni kun waanuma namoota tokko irraa dhageettu malee waan argitee barreeffamaan bu'urfamee wanni jettuu miti hagan namoota tokko oral history sin jedhe reefu deebi'ee waan afaaniin himamu hagan himama kana keessa dhagahetti bal'achuun qabsoo kanaa fakkeenyaaf jaarraa abbaa gadaa faati dhagahuun irraa qooda fudhachuun akkasuma gama Gindhiirin Koloneel Hussein Bunee Daraaraa faati fi namoota tokko ka gama sanii godhuun bal'inni qabsoo kanaa kufiinsa mootummaa Haayile Sillaaseetirraayyuu haga tokko qooda fudhatee jira waan jedhutti nan mul'ataa jira kana fakkeenyaaf fuulduraafis bal'inaan namoota gama sanirraa dhufanii fi namoota gama Baaleetii fi gama Gindhiirirraa dhiibbaa waan kanarra gochaa turanirraa fuulduraan
fuulduratti fakkeenyaaf kana gadi fageenyaan ibsa irraa argachuu hin dandeenya. Ammoo gama kiyyaan qabsoon 60moota keessa mootummaa Haile Sillaaseetiin qal'attee madda walaabuutti galtee eega hirmaannan kun hin bal'ate jigiinsa mootummaa Haile Sillaasee irraa qooda fudhattee jirti jedheetiin ilaala gama kiyyaan. Okay. Inni biraa wanni irraa qoratte yoo jiraate walitti dhufeensa Macaaf Tuulama faa waliin gochuu yaalaa akka turan hin dhaga'ama. Ammoo Magarsaa Barii hoogganaa bilisummaa Oromoo ture. Dhaloonni isaa Baale keessa nama Tuulama irraa achi godaananis yoo ta'an achi dhaloonni isaa Baale akka ittiin warri kun influensi godhinna agarte walitti hidhata qabuyyuu laata waan akkasii wanirraa dhageesse yoo jiraate. Anis haga takka dhagaheetiin jira. Kanarratti dhugumatti ibsa kanaa fi akka Obbo Hangasu irraa dhageettan barbaada. Maaliif yoo jettan waa'ee kana yeroo hedduu naa himaa turanii inni nama akka qaaman Obbo Magarsaa Barii waliin turan tokko waan ta'eef dubbii abbaan bira jiru nama kunoo dhageettii isinitti himu. Kanarra yoo isinirraa dhageettan inni nama bira ture tokko nama isaa waliin ture isaa wajjin dalagaa ture tokko. Isaanirraa dhageettamee kanas. Badaraara galatoomii. Gaaffii dhageechamoo irra deebi'u. Yoo irra deebites gaariidha. Lola ijoollee Baalee kuni giddugaleessa keessan walitti hidhachuu fi xalayaa wayiillee warra Macaaf Tuulamaa walitti akka babarreessaa turan fa'aa hin dhageenya. Ammoo Magarsaa Barii. Gaafii cidha godhachuuf karoora baafanna yookaan walga'ii qindeeffachuuf. Yeroo tokko ammoo eebba yookaan giraajuweeshinii kabajanna. Gaafii immoo guyyaa dhalootaa ayyaaneffachuuf. Gaaf nyaata mi'aawaa hiriyyaa yookaan maatii waliin soorachuuf saganteeffanna. Akkasumas tajaajiloota biroo kana fakkaatan argachuuf. Maarree bakkaaf teessuma miidhagina aadaan faayame qopheessee kan isin eeggatu, nyaata aadaa biyyaa gosoota garaagaraa tolchee mi'eessee kan isin simatuu fi dandeettii maamiloota 500 wal faana keessummeessuun bakka mijatu Ebis Ethiopian Restaurant and Event Center Qunnama. Teessoon 1042 South Berea Street, Aurora, Colorado. Zip code 80012. Bilbilli 303-350-7162. Ebis Ethiopian Restaurant and Event Center. Lola ijoollee Baalee kuni giddugaleessa keessan walitti hidhachuu fi xalayaa wayiillee warra Macaaf Tuulamaa walitti akka babarreessaa turan fa'aa hin dhageenya. Ammoo Magarsaa Barii maatiin isaanii Tuulama irraa achi kadeeman haa ta'uyyuu malee kan dhalate Baale keessatti yeroo tokkotti bulchaa hoogganaa bilisummaa Oromoo ture. Lolli ijoollee Baalee kuni waan influensi godhe yookiin immoo dhiibbaa wanni godhe jira. Magarsaanuu biyya sana dhalatee ammoo asiinuu hoogganaa yeroo sanatti dargaggeessaa jedheen yaada. So walitti dhufeenyi wayi jira kan jedhu irraa hin kana kaasiya. Gaafii bareedaa daangaa hin qabne galatoomsiin jedha. Atis ganni kee guddachuun oolu waan hedduu beektaa waan hedduu mataa kee keessa jira. Kuma dhaggeettuma kanarraa baranne namoota dubbisaa oolu kanarra. Beekaa jedha akka nama umriin isaa guddaatitti waa beekta jechuufiyya. Galatoobii an tokko qunnamtii Macaaf Tuulamaa gaafa jiraata addasaan jiruu sanirraa si hima. Kan lammaffaa immoo Magarsaa Barii an namuma bakka takkatti illee waliin galle gizee haga Baalee jiru sanillee. Kanarra sitti deebi amma ka Macaaf Tuulamaa kun waan yaadadhu gaafa lolli naannoo baddaa harannaatti godhamee namichi bulchiinsa aanaa Adaabbaa gadab ture Baqalaa Raguu Duusan wayita waraanni sun achi galu an bidire jira. Jeneraal Waaqoo fi abbaan kiyyallee bidire jiranii bidire sanii to'annoo kenna jala jirti. Wayita kanatti ergaan achi dhufte amma eenyu fideen beeku anis ijoollee yeroonis turte garuu wanni an dhagahu ergaa Jeneraal Taaddasaa Birruu biraa dhufte wayita san ka Jeneraal Waaqootti himan dhagaya. Maal ka jedhu jabaadhaa akka gaarii hojjettanii
nus amma wal qabachuu jirraa garuu waan tokko isin gargaaruu barbaada yoo waaqni natti dhiise waan tokko isin gargaaruu barbaada ka jedhu Jeneraal Taaddasaan gadi dhaamu Jeneraal Waaqotti. Kun maal jennaan lola isin harkaa qabdanii wayita hedduu Oromoonni asii deemanii karaa biyya ollaa dhaqanii busaaf waan tokko nama hedduun miidhamaa dhagayaa karaan marrajaa addaatiin an dhagahu akkasidha. Waan kana hambisuudhaaf yeroo gabaabduu keessatti yoo waaqni natti dhiise qawwee makiinaa lamaa isiniif ergaa akka ammoo anin abdadhutti fuulduraaf qawweef jennee akka nu biyya ollaa deemne nami keenya achitti miidhamne ka jedhu dhaamsa himamu an ifi dhagahe waan namarraa dhagahee miti. Tokko kana hariiroon yaada akka jiru garuu yaadi sun hojiirra oolle wal hanqate qabama karaa Jeneraal Taaddasaa fa'aatiin qabsoon karaa kennan ammas bifa adda addaatiin Haile Sillaaseen politika waan adda addaatiin laamshessee jaarrummaa hidhee seenuun addaan citte ka Magarsaa Bariititti si deebi'a. Magarsaa Barii Finfinnee gaafa inni jiru mana poostaa inni dalagu wal beeynaa nama waliin nu fide gaaf san addi bilisummaa illeen hin ijaaramne an qabsoo gaaf duraa sanirraa deebi'ee Haile Sillaaseen baradhaa nuun jedhee amma Addis Ababaa jiraanii achitti baradhaa Magarsaan na barbaadee walitti dhufnee wayitu amma dargiin qabattu kana wayita Dr. Hayilee Fidaa mi'eessoon dhaabu tana wayita Baaroo Tumsaalleen duraa gorsaa dargii ta'e jiru sani wayita namoota Oromoo adda addaa fidanii godhanu wayita amma Buleencoo Falleen biyya Ameerikaa irraa baratee deebi'u kana wayita Kinfi Ajindeessaa faat Abdullaahii faat namootiin hedduun kun gara Jarman kun gara Raashiyaa kaadroota duraa ergamanii deebi'an kana ka isaan hizbi dirjita fi ta'anii kutaa Oromoo mararratti ijoolleen Oromoo qoodaman kana wayitiin addi bilisummaa Oromoo dhaabattu wayita kanallee achuma jira wayita raas hoteelitti aadaa Oromoo kabachiifannedhanii achuma jalatti abaa'uun ijaaramtullee achuma jira walumaan jira keessuma jira kanarratti ga'anii wannan jedhu Magarsaan nama agartee dhugumatti akka Oromummaan gadi dhaabattu akka dhaabbiin Oromoo ijaaramtu hedduu irra dalagaa ture irraa tokko keessattuu isaaf Baaroo Tumsaa waan hedduurratti akka isaan dalagaa turaniin beeka. Anammoo yeroo sanitti duraan waan karaa Baalee kana abbootiin teenoonnaa itteef waan amananiif bakka sirree hedduu na erganii waan hedduu dalagaa turre. Hariiroo warra Baaleetii karaa Somaaleetiinis hariiroon tokko jajjabduun akka godhamtu Magarsaan nama waa hedduu dalagaa ture. Anis karaa kanatti waan hedduu haga adda bilisummaa Oromootu humna godhattee waraana godhattee hin ta'in akka waraanuma warra amma Somaaleen gaafa duraa biyyi Oromoon warra dakaa dhufan 800 san fudhattee bakkuma hunda warri bulchiinsa keessa jiruu fi warri sooraa kaalaa dhufe kun hariiroo hedduu godhanii akkuma duras hin jedhisan karaa ginneeritti wal garsiisee ka koreelta kan kee jiru xaxataa ministeerii amma eenyu Hayilamaariyaam Leencoo bulchiinsa Baalee ture. Nugusee Nagaasaa nama politikaa hiriyoota alamii fi dargii keessatti nama sadaffaa nama lammaffaa ture. Mangistuu Xaanee nama paawurii guddaa qabu ture Nugusee Nagaasaa. Yoo kabeessu ate gaafa Jabuutiin bilisoomtu nama delegeeshina sana hoogganee wayita deebi'u karaa saayitaa kanatti namootuma waliin deemtu. Shiraan du'e namooti kan hundaa waliin dalagaa turre warra kana walitti hidhuu fi namoota san na erganii akka bakka tokkotti warra alaa kanaa fi warri sooraa kunuu fi hoogganootiin tun walgeettuu nama jaha irraa walitti fidanii bakka Oromaa jiddu galeessaa takka walitti fiduu nama gaafas dirqama naa kennanii wayita silaan qaxaroo san qabee dakaa ol deebi'u abbaan gaawaan kanaa hoogganu Nugusee ture. Akka sirriin itti baasin bahin ballo sirruma bahee gaafaan Nageelle Booranaatti deebi'ee hawaasaa ganama gahu Nugusee Nagaasaan awtobuusa keessatti dhaga'ee hawaasatti achiin fashalamtee kanan jennuuti gaagaratti wannaa jettee hagasta akka hariiroo warri kun godhachuu fi fedhii qabaachuuf qaamanis dhaqanii ginniirii fi dallutti karaa madda walaabutiinis wal arganii turanii namooti gareen lubbuun jiran ammallee sunniin haa ta'anii akkana hariiroon hagana takka walitti dhiyaattee waliin dubbataa turanii garuu
shira addaa kan beekaminiin namootiin silaa waan kan hooggantu Abdullahi Budawwaa sun amma odoo bilisummaa Oromoo ijaaramtee innum bahin torbaan lama adda bilisummaa Oromoo waliin bahe gaafasi nama gadabitti baanee achi turre jiraataa fa'aa waliin ture waytasanii muhii abdoo fa'aa waliin ture. Kana gaa waan hedduu walitti illee hiine garuu hin beekne ixaa meenatti nu keessa jira moo shira addaati jira. Namootiin sun marruu har'a akka isaan itti du'anii fi wanni isaan du'aniin illeen ifaa miti. Kana gaa magarsaan faatti silaa warra abdii nurraa qabnu warra argitee waan hedduu hattaa isaan dhiisi hariiroon Oromoo dhiisi yaappa Eertiraa waliin qaban waan xiqqoo miti anuu beeku mataa kiyyaa'ee amma kana jechuun barbaadu akkana gaa haalli jiru magarsaan faata gana. Baaroni gaafa dargii jalaa bahu kitaaba amma jeneraalonni dargii barreessan kana yoon dubbisu hizba sadaadara yookiin hizba deenatii keessatti waraana hanga baaleetitti nama waan ijaaree qabuu fi rakkoo tokko malee karaa baalee nu jalaa bahee wanna jedhutu jira karaa sana bahee. Baaroon karaa baaleetiin hin baane hararii bahee bakka sadii baan gaafas nu warra baalee bahee. Arsii arbaa guuguu bahanii kun Harar ammoo bakka jaarran jirutti bahan gaafas. Baaroon fa'aa warra achitti bahee qopheessuun hin jirti. Yaadadhaatimee maqaa isaa dhuun fedhuu jeneraalotti amma 12 dhumatte san keessallee nama hariiroo san qabu jira. Waan hedduu jira wanni qophaa'e sun rakkinni amma hin jedhu rakkinni nu keessa ture. Nun beeyne ammallee hin beeyne. Fakkeenyaaf Nugusee Nagaasan du'uun ani alagaan akkamitti akka beeytee wannoo gootu naan galu jira rakkoon hin jira bakka taate hin beeyne garuu argitee wanni jedhame sun hin jira garuu magarsaaf baaroon waan hin dalagin hin qabdu kan siimu nama keenya dhiisii Somaalee waliin biyya ollaa waliin wanni jarri hin godhin hin jirtu dhiis karaa dippiloomaasiitiin illee wanni jarri hin godhin hin jirtu ani. Nugusee Nagaasaa dargii keessa taa'eetii qabsoo Oromoo waliin hojjechuuf yaalaa yoo turu waraanumti dargii ajjeesee kunis immoo informeeshinii Oromoota keessa dargiif kennamu ta'uun ni mala. Yes, wanni biraan jiru dhugatti wanni biraan jiru Nuguseen nama wayita ergaa kanaaf jecha wayita 3-4 baalettuu na dhufee waan guddaa godhe nama waan guddaa godhe shiraan du'e Nuguseenis taanas Baaroonis taanan Magarsaanis taanan shiraan du'e dhugatti xiitii alagaatiin hin duune jarri tun Nuguseen dhugaa delegaashinii Itoophiyaatiin ka deemu makiinaa keessatti du'e asaayitatti reediyoorraan anawaasaa ka ergamee deebuu dhagahee garuu shiraan du'uun waan shakkii hin qabne. Maal alagaan suuf akkamitti beeku? Dhugaa baay'ee seenaa baay'ee beektu itti deebina kutaa biraatirratti itti deebina waa'ee abbaa keessanillee waa'ee Waaqoo Luugollee itti deebina ulfaadhaa amma dirreetti naa deebisaati waan karaa xumurraa har'aaf. Inshaallah hayyaa gaa nagaatti galatoo. Hayyee obbo Daraara. Hayyee mee ati waan hafee itti dabalamuu qabu uummanni Oromoo baruu qaba jettu samaraayis godhiiti egaa har'aaf irraa hawwannaa hirmaannaan kee baay'ee guddaadha ulfaadhu. Waan hafetti nu dabale. Gama seenatiin I think we just scratched the surface jechuun kiyya ammuma uuma xiqqoo irraa tuqne malee wanni baramuu qabu wanni ibsamuu qabu wanni uummata Oromoo jalaa dhokataa ture wanni uummata Oromoo ganaa beekuu qabu ka dargaggeessi Oromoo ka qabsoo kanarratti hirmaachuudhaaf hawwii qabu beekuu qabu akka shirri yoo qabsoo keessatti jiraatellee akka faranjiin history repeats jedhu seenan hin deddeebi'a yoo ati irraa barattee dogongora ture sanirra isa dogongora ture san yoo ati irraa barattee hin sirreessin seenan hin deddeebi'a fakkeenyaaf shirri tokko tokko ka arma dura qabsoo uummata Oromoo keessatti mudate yoo nuti seenaa qorannee barannee akka shirri sun hin deebine irratti dalayne malee shirri sun mudate qabsoon eega finiinte fashaluun waan fakkeenyaaf fuuldura tun ifirraa eeguu qabnu jedhee ilaala. Anin dhaamsi kiyyaa fakkeenyaaf gama seenatiin isinuu warri reediyoo Finfinneedha fuulduraaf
qabsoo kana irratti jabaatanii qabsoo kana fakkeenyaaf ka 1960moota keessas ka 70moota keessas fi namoota hirmaannaa irra godhanii fi kana fuulduratti irratti dalanee uummata Oromootiif ibsuun dirqama keenya jedha. An ammoo gama dhaamsatiin wannan jechuu barbaadu ilmaan Oromoodhaa hundi wanni tokko ka beekuu qaban qabsoo takka yoo gootu qabsoon ka godhamu yoo dhiibban namarra dhufte dhiibbattu qabsoo bu'ursa. Kanaaf namooti dhiibbaa godhan suniin akka uummati bal'aan warra qabsoo godhu kanarratti dogongoraan hubatu akka fakkeenyaaf akkuma reefu jedhame san dargaggoota Oromoo ka qabsoo godhan fakkeenyaaf mootummaan isaan irratti qabsaahan suniin akka uummata bal'aa biratti isaan uummata dogongora qabu uummata yaada addaa qabu uummata yaada uummata addaan facaasu qabu uummata yaada uummataaf hin taane qabu fakkeessee dhiyeessa. Kanaaf uummati Oromoo bal'aan gama miidiyaa fi waan garagaraa namoota seenaa beekan namoota waan garagaraa beekan irratti fayyadamnee uummata Oromootii fi warra dargaggoota qabsoo godhaa jiran kanarratti akka kana argitee ibsinee humna tokkoon fakkeenyaaf wanni ammaan kana deemaa jiru biyyatti an hedduu gaarii jedhee ilaala. Kana argitee yoo fakkeenyaaf shirri diina kennan uummata ijoollee teenya dogongorsiisuuf ka jiraatu yoo ta'e uummati Oromoo nami waan kana beeku ka waan kana barate bahee ijoollee tanaaf uummataaf ibsee akka tokkummaan kun bakka bakkatti hin diigamne akka yaadi garagaraa nu keessatti hin uumamne yaadi diigan hin uumamne kana argitee irratti dalaguun dirqama keenya hunda. Wanni seenaa keessatti amma seenaa wanni barannuuf dogongori uumame maaliidha maaliif Oromoon haga ammaa hin bilisoominidha wanni seenaa barannuuf namooti arma dura seenaa hojjetan maal dogongoraniidha dogongora isaanii sanirraa maal sirreessine seenaa qabsoo keenya galmaan geennaadha. Qabsoo amma deemaa jiru kana keessatti dogongora yoo jiraatellee haa sirreeffannu. Keessattuu ilmaan Oromoo ka biyya jiraniin dogongora didiqqaan yoo isin keessatti uumamellee kaayoon keessan guddaan bilisummaadha sun isinitti haa mul'atu. Dogongora didiqqaadhaan qabsoo fakkeenyaa fi galma guddaa bilisummaadhaa san akka hin diigne sanirratti akka jiraatanii ilaalchi keessan yoo maraa wanni akka TV keessaa yookaan isinitti calaqqisuu qabu bilisummaa san akka ta'u booruun yookaan propagandaan diinaa akka isin duratti mul'anne jedheetiin kanuma gabaabinatti qabsaa'ota ammaa dargaggootaa fi namoota qabsoof ammaan kana finiinsaa jiran hundaa kanuma dhaamuu fi barbaada. Baay'ee ulfaadhaa keessumoonni kolachuu seenaa Koloneel Aliyyi Cirrii irratti ibsa bal'aa nu kennitanii keessattuu seenaa qabsoo ijoollee baanee irratti egaa yeroo gaarii qabaadha. Ayyee galatoomaa isinis. Ayyaa galatooma daraaraa jabaadhaa akkanumatti jabaadhaa yeroon teessanii jabaadhaa. Ayyee ulfaadhaa isinillee walitti deebina. Ayyee galatoomaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenya har'aaf qabanne hagana fakkaata turtii hagammaatti nu faana qabaataa turtaniif hedduu isin galatoomfanna.
yeroo cufaa sagantaa keenya bilbilaan dhaggeeffachuuf 1712 irratti bilbilaa yookaan ammoo Finfinnee raadiyoo jechuun YouTube fi akkasumas fuula Facebook keenya irratti nu barbaada. Yaada keessan nuuf qooduu warreen feetan gama teessoo iimeelii keenya finfinneebroadcasting@gmail.com jedhuu fi akkasumas gama Viber'aaf WhatsApp'dhaan lakkoofsa bilbilaa 1728687968 irratti nu quunnamaa isiniin jenna. Warri telefoona Android gargaaramtan ammoo App Store yookaan Google Play keessaa Finfinnee raadiyoo kan jedhu appilikeeshinii keenya bilbila keessan irratti buustanii ittiin nu hordoftu jennee abdanna. Egaa kanarraaf qindeeffanne haga kana ture. Torbee yeroo wal fakkaataan haga walitti deebinutti nagaa kiyyan isinitti dhaamadha. Nagaan.